Fardigo bangatu, mago bagade, mago bagade. Ide garfunyachu, luga manyade, luga manyade. Ulongar mamudola mama nagida ola, ulongar mamudola mama nagida. Asosama warra abba wadai. Asosama warra abba wadai. Warra abba wadai oda logo boro ana fi bari itti aanu gaarummaa fi garaa bal'ina isaanii haafne dubbachuudhaan duratti jalqaba eessa jiraachaa akka turanii fi eessa akka turan warri wadai oda logo jalqaba naannoo baddaa gaanfa Afrikaa kana akka jiraachaa turan moggaasa maqaa afaan isaaniitii fi mallattoolee aadaa sirna gadaa isaaniitii fi mallattoolee ogummaa isaanii ammallee mallattoolee uffannaa aadaa isaaniitii fi kanneen kana fakkaataniin turtii fi biqilli jireenya isaanii eessa akka ta'e ragaan ni bahaa fi fakkeenyaaf Hargeysaa, Keeniyaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa fi moggaasa maqaa hedduu kaasuun ni danda'ama. Kana malees Suudaan keessa mallattoo aadaa uffannaa shamarran baaleetii fi kanneen biroo. Kana malees Gibsi yookaan Misra keessatti mootiin Misra fara'oonni kallachi adda isaa irratti godhatu mallattoo abbaan gadaa Oromoo adda isaa irratti hanga ammaatti godhatuu fi fayyadamuudhaan beekamu warra wadai odaa loogoo jalqaba eessa akka jiraachaa turan ragaa guddaadha. Jireenya warra wadai odaa loogoo booroo aanaa fi barii itti aanuttis bu'urri jireenya isaanii horsiisa loonii irratti kan hundaa'edha. Kanaan cinatti ogummaa fi duudhaa aadaa beekumsa isaaniitiin jireenya isaanii utubanii kan jiraatanidha. Warra abbaa wadai odaa loogoo booroo aanaa fi barii itti aanus garaa bal'inaa fi heddumminni isaanii jaalalaa fi hammachuu gaaromminaa fi simachuu habajaadhaa fi guddifachuudhaan beekaman. Warri wadai odaa loogoo bal'ina lafa isaaniitii fi heddummina namaatiin ammallee baay'ina warra afaan isaanii dubbataniin akka Afrikaatti ni beekaman. Bultuma warra wadai odaa loogoo. Bultumti warra wadai odaa loogoo gadaa yoo taatu sanyii takka amantii takkaa fi seera tokko jalatti haa hiriiraniitii malee aadaa fi heerri isaanii akka naannoo isaan jiraataniin hanga loqoda afaanitti wal dhabuu ni danda'a. Eegasii sanyiileen namoota hedduutii fi amantiin garaa garaa keessumattuu karaa kaabaatii fi bahaan galteen boodarra guutamanii akka biyyee galaanni tima itti uwwisetti aadaa fi amantaa bira dabree hanga eenyummaan isaanii dhabamu takka irra gahaniiti jiran. Abbaan wadai odaa loogoo booroo aanaa fi barii itti aanu kun bal'ina lafa isaanii, heddummina nama isaanii, bal'ina afaan isaaniitiin jalqaba seenaa bara dheeraa keessatti hiree lafa isaanii irratti uummanni isaanii qabu afaanii fi aadaa isaaniitiin muranii murteeffachuu akka turan hambaan seenaa ragaa ni bahaa fi walumaa galatti hundeen bu'ura jireenya horsiisa looniitiin kan utubamee fi sirni bulchinsa isaanii seera gadaa tokkichaa fi aadaalee babbareedduudhaan fahamanii aadaa akka hammachuu, jaalachuu, simachuutiin aadaa barsiifata dhalootaa gara dhalootaa deemaa ture keessatti waldalli warra odaa loogoo keessaa bobbaa looniitiif bulchaa
kaartumii hanga aksumitti tirannaadhaan imala isaanii itti fufan. Imala isaanii keessatti gaafa matammaadhaan as qaxxaamuranitti barri isaaniin naanna'uu gaheeti jira. Gaaf tokko wal dhala warra Wadaay Odaa Loogoo Booro aanaa keessaa murni karaa matammaarraan karaa Goojjoo fi Godaatiin ammallee manneen laalan bal'aa siidaa Aksumaa ittiin loon dheechifachaa bulchaa jila sirna isaanis osoo hin daangeessin bakka ol buusaa gaggeeffachaa fageenyaa fi hojii fi haajaan osoo hin daangeessin tirannaadhaan imala isaanii itti fufan keessaa murna warra abbaa Wadaay Odaa Loogoo wal dhala warra Booro aanaa keessaa muudamee sirna gadaa isaatiin hawaasa isaa kan bulchu Jilchaa Wadaay Odaati. Jilchaa Wadaay Odaa gaggeessaa hawaasa naannoo isaa waan ta'eef maatii hedduu guddifachaadhaa fi kan gudeeddaa jidduu loonillee dabalatee hedduu waan qabuuf tiisiteen loon isaatii fi kaaddimtuun keessummaa isaa dhiiraa fi dubartii jidduu hedduudha. Ijoolleen baay'inaan loon sakattaatuu fi kan elmamu jabbii fi tajaajila birootiif eegumsa godhan keessaa tokko galgaloo Jilchaatii fi bariitee bulchaatii. Yeroon ji'a ammajjii keessaa guyyaa tokko ijoolleen warra Jilchaa osoo loon dheechisaa jiranii yeroon walakkeessa guyyaa irra dabree sa'a 7:00 roobni bonaa tokko rorroobeetii dhukkee lafatti gad qaqqabee shurufkaa garaa takka tan dhukkeedhaan wal makattee qilleensatti ol qabeeti jira. Ijoolleen rooba birbirsa jalatti dheessanii roobni qaqallannaan gariinis loon doo'achuuf yookaan laaluudhaaf dhagaa tokko horanii gamaa fi gamana ijaan daddeemanii osoo laalaa jiranii miciyyoon takka keessaa halaalatti namticha tokko waan akka afrii takka matatti maratee takka darbatee hofoo qunxaa halluun isii sifaa fixatte takka waan halloo qobboo dibanii fakkaatu takka guddiddi maxxanfatee isaa dambii odaa liqimsite hangi fiinxaa sunuu mayra tan dhaabde takka jala dhaabbatee ija isaa gamaa fi gamana faffacaasutti jiru miciyyoon agartee nama moo namaa miti laata jettee shakkitee keessattis sodaattee fiiddee obboleessasii galgaloo Jilchaatti himte. Namicha akka tokkoon arkee kunoo dambii odaa jalaa san jala dhaabbataa. Mee koottaa jetteeni namtichinis michiyyoo isa dheessitu if duuba fiiguufis mala wallaalee dhaabbatee eeguufis garaan garbuu daakaati jira. Michiyyoonis eega fiidee ijoollee dhiiraatti himteen booda ijoolleenis yoo waan biraa waan akka jinnii taatee ja'anii shakkanii dhagaa harkatti fudhatanii ija takkaan if duuba laalaa if duuba mil'achaa morma dheereessanii karaa miciyyoon garsiiftu san quba qaqqabaa laa. Mee bakka jira ja'a galgaloon Jilchaadha. Kunoo
laal hin agartuu dambii san jala jettiin muciyyoonis galgaloon laalee nama ta'uu eega addaan baafateen booda waa illan isaatiin wajjiin dubbisuudhaaf itti siqan garuu ammallee shakkii hin fixanne miiruma sodaatiin itti siqanii bo namana eenyuti ja'anii namtichinis أنا الزرافي jeen onnee sodaadhaan guutamte takkaan galgaloonis hanga reefurra itti siqeetii maal jette boo eenii أنا je'een ammaas zarraaf deebisee زراف المأبا زنجيتي je'een namtichinis deebiseefi namichoo duuba saatana isaa deemta je'een ammaas deebisee galgaloon أنيمو je'eetii gaaffiidhaan deebiseefi ati je'een ammaas deebisee galgaloon نمان ديما بكان التتيمو انديغو je'een ammaas namtichi maal jechuu keeti ammaas galgaloon deebisee ركوتو نمازمية ترني قباني أكنمان اندو je'een namtichi ammaas deebisee galgaloo jiilchaa wadaayii rakkina namichaa kana hanga tokko waan hubatee fi qaamni isaalleen waan ragaa ba'uuf namicha fuudhee achuma toora mooraa loonii takka gad teessisee ammaas akka reefurra tasgabbiidhaan namtichaa wajjin haasawa eegale. Namtichinis afaan warra abbaa wadaayii kan yeroo san akka gaanfa Afrikaatti sadarkaa qabu kana hundallee beekuu baatu hanga tokko ni beeka. Eessarraa kaataniitu dhuftan rakkinni sadarkaa kanaan isin gahe hoo maali? Je'ee galgaloon gaafii biraammaas gaafate. Naatoo fi garaa laafummaa abbaa isaarraa dhaalessaniin hanga hoggaa gaafatu galgaloon zarraaf deebisee rakkinoota lama akka ijootti kaasee dubbata. Zarraaf deebisee eega rakkinoota lama akka ijootti dubbateen booda rakkina cimaa beelaan isaan mudatee fi rakkina waraana addunyaa lammaffaa kaasetii dubbata. Inumaatu warra abbaa zangii Israa'el irraa beelaan kan faca'ee qofa osoo hin tahin biyyoonni Arabaa hedduunis akka baqaaf karaa jiranii fi gurri biyya warra abbaa wadaayii loogoo odaa namaa miti bineensilleen beela akka keessatti hin himanne waan biraa dhiisii muduraa fi muka qofti akka beela nama baaftu biyyatti dhageenye haasawa jedhu faadha dudubbatan. Kanatti aansuudhaan fedhiin ammaan tana qabdu maali jee gaafannaan galgaloon namtichinis akkana jedhe. nyaadheetuma quufee yaada malee rafee yoon ka'e waan fadu ja'a zarraaf ilmi abbaa zangii. Zarraaf ilmi abbaa zangiitis waraana kallattii meeqaan isa weeraree dhuunfatamee osoo garaan isaa beelaa hin jiree fi wayyaaleen miilaaf mataa isaa beela baasaa osoo
gaabii matatti maratee fi tan darbate kofoo unxaa isaa dabalatee if irraa hin jijjiirinii fi hin miccin waggaa tokko dhumee lammaffaa lakkaawwachuudhaaf akka deemu dubbata. Kana hunda eega